Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota ogummaa harkaa nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii anillee nagaa kiyya galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa kana daanteelii ishee diizaayinaa kana akkamittiin akka dhoofnu isinitti argisiisuudhaaf kanan dhufe. Isheen kun daanteeliin kun algalibsiidhaaf illee ni ta'a. Baay'ee isin dhoofne walitti booddeen akkasuma rakabootidhaaf illee akkasuma immoo soofaadhaaf illee biiffiidhaaf illee ni ta'a. Ishee kana dha'uudhaaf immoo kirriin nu barbaachisu kirrii diimaadhaa fi kirrii adiidha. Egaa akkamittiin akka dhoofnu isinitti argisiisa. Kirrii kana lamaanii ani kanan qopheeffadhe jechuudha. Achi boodatti kirrii keenya akkasittiin qabannee kirooshii qarasaa ofitti azoorretiin isaa booda akkasittiin azoorra. Jalqaba shamqaqoo goona. Achi booda si'a ja'a gara oliititti sansalata baasna jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achi booda iddoo jalqabaa kanatti keenyatiin funyoo eenyu goona geengoo goona. Akkasittiin dhoofna. Erga akkasitti walirratti hodhinee geengoo sana baasnee boodatti gara oliititti si'a 4 sansalata baasna. Si'a 4 sansalata erga baasnee boodatti boolla kana keessatti akkasittiin kirrii keessaa fudhanneetiin ol gottotna. Isa kana si'a 3 akkasittiin ol gottanna boolla kana keessaa. Kirrii olaan kana immoo quba keenyaan qabachuu qabna. Akka nu harka gadi hin dachaane jabeessinee qabanna. Achi booda akkasittiin jabeessineetiin irraa baasna. Erga akkasittiin irraa baasnee booda sansalata si'a 4 sansalata goona. Afurii erga ammas xalafanneet boolladhuma sana keessatti gadi deebina. Waa takka illee nama hin dhibu. Amma kirrii keenya qubaan qabachaa akka nu harka gadi hin dachaane si'a 3 boollicha keessa ol fudhanna. Achi booda akkasittiin irraa baasna. Deebinee finnee baasna. Ammas immoo si'a 4 sansalata goona. Afurii ammas akkuma ammaa kanatti fudhanna. Haala kanaan jechuudha si'a 8 dhoofna. Si'a 8 boolluma kana keessatti deebineetiin haala kanaan dhoofna. Isheen kun jalqaba isheetii handhuura jechuudha. Achi booda akkasittiin irraa baasna. Homaa takka illee nama hin dhibu. Wanti kamiyyuu harkuma keenyarra jira. Haala kanaan si'a 8 dhoofna. Amma si'a 8 dhoofnee jirra. Inni kun isa dhumaati. Tokko, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amma si'a 4 sansalata gooneetiin iddoo jalqabaa sanarratti gadi hodhina jechuudha. Erga si'a 4 sansalata goonee booda finnee dhufnee bakka iddoo jalqabaa sana otoo kirrii keenya kirooshii irratti hin maratiin duwwaasa. Iddoo kanatti akkasittiin goona. Haala kanaan achi booda kirrii diimaa kana maqasii keenya finnee dhufneetiin irraa murra. Kirrii diimaa kana erga irraa murree booda akkasittiin kirrii keenya jabeessinee gottanna. Isa booda kirrii adii finnee dhufnee itti qaxxalla. Jalqaba ishee akkatti jalqabna jechuudha. Waa takka illee nama hin dhibu. Erga kana jalqabnee raawwanneetiin kirrii adii fidannee dhufnee kirrii adiidhaan immoo kirooshii irratti xalafnee shamqaqqoo goona majammara. Akkasittiin azoorra gisee tokko keessaa baasna. Shamqaqqoo goonaa jechuudha. Achi booda kirooshii keenya keessaa baasna. Achi boodatti finnee dhufnee kunoo iddoo kanatti akkasittiin kirooshii keenya jalaan akkas baafanna.
Kirooshi irraa xixiqqoo isheetti jabeessina shamqaqqoo kana achii booda akkasittiin kirrii adii kana irratti jammarra. Isaa booda kirrii keenya fudhannee boolla sana irra darbinees boolla itti aanu keessatti dhoofna jechuudha. Haala kanaan boolla itti aanutti dhoofna. Boolla kana keessatti si'a 16 dhoofna. Dura si'a 8 dhoofne achi deebineetiin si'a 16 dhoofna. Dura boolla tokkicha kana keessatti si'a 8 dhoofna. Achi deebineetiin immoo gizee tokko sansalata irraa baasnee ammas deebinee 8 dhoofna. Waliigala boolla tokkicha kana keessatti si'a 16 dhoofna jechuudha. Waan akka illee namoonni garuu diizaayinii baay'ee bareedudha. Gizee dhumtee dhumarratti fa'aa walitti hodhine baay'ee bareeda. Amma 8 dhoofne jirra. 8 erga dhoofne booda akkasittiin gizee tokkicha sansalata baasna. Deebinee baarannee boolla dhuma kana keessatti si'a 8 dhoofna ammas. Maaliif akka qirsii nuuf kennuuf sansalata tokkorraa baasnee deebinee 8 dhoofna. Dura 8 dhoofne sansalata tokkorraa baasnee ammas deebineetiin sansalata erga irraa baasnee boodatti si'a 8 dhoofna. Waliigala boolla kana keessatti meeqa dhoofna? Si'a 16. Sababni isaatis waan akka inni qirsii nuuf kenneetiin roga 4 ta'ee nuuf bareeduufi jechuudha. Amma mataa duraan qirsii uumaa jira jechuudha. Waanuma tokkollee waan nama dhibu takka illee hin qabu. Akkasittiin jechuudha. Akkasittiin qirsii kana nuuf kenna. Baay'ee bareeddi. Ammas kirooshii keenyatti godhannee otoo kirooshiitti kirrii hin xalafatiin boolla itti aanu kanarratti gadi jabeessinee dhoofna. Kirrii waliin gottonnu irratti gadi dhoofna. Isarraan kanaaf immoo gara achaanitti darbineetiin boolla itti aanutti jechuudha. Boolla san keessatti osoo hin taane kirrii xalafannee buune haala kanaan dhoofna. Amma si'a 16 boolla kana keessatti dhoofna. Dura si'a 8 dhoofne achii booda sansalata tokkorraa baasne achii booddee deebineetiin si'a 8 dhoofna. Waliigala isaa meeqa ta'a? Si'a 16 ta'a jechuudha. Haala kanaan dhoofna. Waanuma tokkollee iyyuu nama hin dhibu. Ammas haala kanaan erga dhoofnee boodatti si'a 16 dhoofnee jirra. Kirooshitti otoo hin maratiin akkasittiin buuneet irratti gadi jabeessinee dhoofna boolla kana keessatti. Achii booda boolla kanarra darbinee boolla itti aanu kanatti immoo iyyuu akkuma duraan sanatti dhoofna jechuudha. Si'a 8 dhoofnee kaanee sansalata tokko baasnee deebinee si'a 8 dhoofna jechuudha. Waanuma takka illee iyyuu nama hin dhibu. Garuu diizaayinii ishee gizee dhumarra geessee hin argitanii akkasuma gizee walitti hodhamee haala kamiin akka bareedu jechuudha. Haaluma kanaan dhoofneetiin finnee dhufnee bakka tokko hin keenya. Amma tokko bichaan nuufaa roga 4 dhoofna jechuudha. Boolla kana keessatti irratti gadi jabeessinee dhoofna. Isaa booda kirooshii xalafannee boolla itti aanutti dhoofna. Akkuma isa sana dhoofne sanatti si'a 16 dhoofna. Si'a 8 dhoofnee kaanee deebinee sansalata tokko baasnee deebineetiin sansalata tokkorraa baasna akkanatti achii booda deebineetiin si'a 8 dhoofna jechuudha. Isaa booddee immoo akkamittiin akka irraa kunnu isinitti argisiisa. Ogummaan hundumtuu harkuma keenya jira. Kanaaf hundumti keessan iyyuu baruudhaaf yaalaa isiniin jechuu jaalladha. Amma akka kanaan dhoofneetiin jirra. Roga 4 nuuf taatee jirti. Dhugaa baay'ee bareeddi. Kan akkootti baay'ee natti bareeddi. Kirooshii keenya akkasittiin qabannee ulaa kana keessan baasnetti akkasittiin jalaan baasnee irratti gadi hodhina iddoo kanatti jechuudha. Haala kanaan irratti gadi jabeessineetiin hodhina. Isaa booda duuba isheetiin kirrii kana lamaan walitti guduufina. Haala kanaan irratti jabeessineetiin gadi dhoofna jechuudha. Achi boodatti kirrii keenya maqasiidhaan irraa kunna.
Achi booda kirrii kana keessaa baasneetiin jalaan naannessineetiin irratti jabeessinee guduufina. Sirriitti jabeessineetiin guduufina. Baay'ee bareedu dhugaa dubbachuufi. Haala kana erga jabeessinee dhoofnee kirricha irraa kunna. Achi booda kan isheen diimtuu dura hafte illee hin jirti, ishee irraa kunna. Isaa booda diizaayinii akkanaa bareedduu sana nuuf kennee jechuudha. Baay'ee bareeddi. Wanta barbaanne ittiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne algadhaaf, yoo barbaanne immoo soofaadhaaf, yoo barbaanne immoo biiffeedhaaf, yoo barbaanne illee rakabootiidhaaf. Amma immoo akkamittiin walitti akka hodhinu isinitti argisiisa. Kirrii kanarraa amma ta'e tokko hin muranna. Kirrii kanarraa erga murannee booda marfee finnee dhufnee marfeetti keenya. Marfeen kiyya marfee baay'ee guddaadha. Sababni isaatis kirriin ani ittiin dhahaa jiru kirrii baay'ee furdaadha. Kirrii Itoophiyaa ta'u ta'e kirriin Itoophiyaa baay'ee qaqalloodha. Marfee keenya akkasittiin erga itti geewwisnee booda hin guduufinu. Sababni isaas kun kirriidha waan ta'eef wal keessa yaa'uu danda'a. Achii booda haala kanaan walitti hodhina, irratti hodhina. Jala gadaan kanaan akkasittiin baasnee xiqqoo ishee jechuudha. Akka kirrii keenya irratti guduufina jechuudha. Iddoo kanatti akkasittiin jalaan baasnee bakka hodhuudhaan geenyu sanaan geenya marfee keenya. Bakka kanaan erga geenye boodatti dhaqnee hodhuu jalqabna. Baddaa isaa bichaa hodhina jechuudha. Hunda isaa walitti cafallaqneetiin hin hodhinu. Innuyyuu bootee nuuf kenna. Haala kanaan jechuudha. Bootee isaa eeggannee akka wal jala hin darbine maaragaan hodhina. Aga dhumaatti akkasittiin hodhinu maknaatum qarsii qaba waan ta'eef qarsii isaa kana gubbaarratti eegganneetiin maaragaan dhoofna. Achi booda karaachaan akkasittiin kirrii jalaan baasna malee irraan kunnu jechuudha karaachaan itti dabarsuudhaafi. Isa kana jalaan baasnee karaachaan itti dabarsina. Haala kanaan hin dabarsina. Achi booda wal qixxeessineetiin tarree waliitiin jechuudha. Akkasittiin hodhina. Haga dhumaatti hodhinu akka qixxeensaa masmarri isaa akka nu jala hin banne wal qixxeessinee bareechinee hodhina. Isaa booda akkasittiin hin guduufina jechuudha. Gara biraatti darbuu yoo barbaanne haala kanaan guduufina. Haala kanaan walirratti hodhina jechuudha. Baay'ee bareeddi. Haala kanaan hunduma isaa gaafa hodhine raawwanne akkamittiin akka bareedu. Fakkeenyaaf isa kana ilaalaa. Haala kanaan gaafa hodhameetiin raawwatu baay'ee bareeda. Dhugaa dubbachuuf alga libsiidhaaf ta'uu danda'a. Rakabootiidha. Bakka waan baay'eedhaaf ta'uu danda'a. Yoo barbaanne akkasittiin rogaaf reedhaan yoo barbaanne rog-sadeedhaan fayyadamuu ni dandeenya. Akkasuma dhugaa diizaayiniitti baay'een jaalladhe waan ta'eef daantelii gosa biraatiin illee dhaheen jira. Kirrii gosa biraatiin jechuudha dhahee tanan jira baay'ee bareeddi. Ana akkootitti baay'ee tokkoon jaalladhe jechuudha. Otoo namaan fedheeyyuu dhahee nan nuffisiisu maaliif waan bareeda waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wanti hundumtuu harkuma keenya jira kunoo kanaan illee kirrii gosa kanaan illee dhaheen jira maaliif diizaayinicha baay'ee waan an jaalladheef jechuudha. Isa diimaa kana baay'een dhahee innaa hundumti keessan iyyuudha yoo hojii kan koo kana jaallattanii sheer laayik sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa
akkan diizaayinoota kanan biraallee diizaayinoota addasii hojjedhee gadi isiniif lakkisu. Egaa isinis immoo ilaalaatiinii irraa baradhaa'ee wanti nama dhibu tokkollee hin jiru. Hunduu harka keenya jira. Namni gara haadha isaa keessatti dhaateetinii yookaan bareetinii bahe hin jiru waan ta'eef kanaaf hundumti keessaniidha baruudhaaf yaalaa unkaa waan biraa miti ofii keessaniif iyyuu mana keessanii yoo bareechatan waan tokko kanaaf amma ammaatti waan na hordoftan